Ana kabenya ko, ana kirenya ko, ana bebuza ko, ana bebuza ko, ana kulbina ko, ana kulbina ko, ana kabanya ko, ana bidaga ko, atfatu yula fankao. Prepare to meet your God. Gooftaa isa deebi'ee dhufu simachuudhaaf qophaa'aa. Dhuga ba'umsa kutaa tokkoffaa Angelikaa Zambraanooti. Weebsaayitii www.spiritlessons.com. Hiikaan Damee Jorbaasaa. Barreessaan Yoosef Soleeraa. Du'uuf du'aa ka'uu mucattii ergaa namoota hundumaaf. Abjuuf mul'atni kennaa hafuura qulqulluuti. Kennaa kanas namoonni ofii isaaniis ta'e namoota biroo ittiin barsiisuuf fayyadamu. Namoonni abjuu yookaan mul'ata argan yeroo nutti himan isaan qofti kan argan waan ta'eef nama lammaffaa yookaan sadaffaatiin kan mirkaneeffatamu waan hin taaneef dubbicha kan fudhan dubbii Waaqayyo wajjin kan wal hin faallessine ta'uusaa ilaalleeti. Waaqayyos dhoksaa mootummaa isaa dhuma barichaa firdii bara dhumaa durii kaasee karaa garaagaraa dubbataa jira. Ammas taanaan dhoksaa jannataaf abidda bara baraa warra namanneef hin abboomamneef qophaa'e namoota baay'eetti mul'isee caalaatti akka of eeggannoo fi isaafis of qopheessinuuf nutti dubbataa jira. Namoonni baay'een garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaa jechuunis waa'ee cuuphaa Waaqayyoo si wajjin ta'a waan lafarraaf Waaqayyoon amanachuu fi kan kana fakkaatan malee keessa gadi lixuudhaan hubachuuf sababa garaagaraa kaa'uudhaan fakkeenyaaf nan sodaadhaa yeroon bilchaadhuun bira ga'a ani danda'ee sirriitti Waaqayyoof hin jiraadhuu fi kan kana fakkaatan tarreessuudhaan dubbii Waaqayyoo irraa of fageessu. Namni Waaqayyoo immoo dubbii Waaqayyoo isa aannanitti fakkeeffamu qofa osoo hin taane isa jabaataas yookaan dhoksaa hafuura qulqulluudhaan bira ga'amu bira ga'ee nyaachuutu irraa eegama. Guyyaa tokko nu hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti argamuuf akka jirru wangeelatu dubbata. Namoota dhoksaan kun yookaan waa'een jannataaf waa'een si'ool dhiyeenyatti itti dubbatame keessaas muraasni Chuu Toomaas, Maarii Baakster, Kiit Keer, Annaa Raawuntirii, Yaangu Paark, Kaarmeeloo Giriinis, Paawurtoo Rikaanii fi kan kana fakkaatan. Dhuga ba'umsa armaan gadii keessatti adeemsa Waaqayyoo bara 2010tti maatii kibba Ameerikaa jiraatan keessatti dubbii isaa dubbachuuf taasisee fi dubbii inni dubbate argattu. Gadi fageenyaan argachuuf jechuunis footoo fi viidiyoo waliin weebsaayitii www.spiritlessons.com fayyadamuu dandeessu. Mul'ata kana kan argite Angelikaa jedhamti. Mucaa durbaa kibba Ameerikaa biyya Ikwaador jedhamu jiraattudha. Dhuga ba'umsa ishees akka armaan gaditti dhiyeessiti. Maqaan koo Angelikaa Elizaabeet Zambraanoo Mooraa jedhama. Umuriin koo 18. Barumsa koos kanan hordofu kolleejjii Joosii Maariyaa jedhamutti. Waggaa 6 dura yeroon waggaa 12 tureen Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadhe. Garuu hiriyootni koo Gooftaa hin beekan. Anis isaan gidduutti kiristaana ta'uun keessummaa ta'uu ta'ee waan natti mul'ateef Gooftaarraa boodatti deebi'een jireenya xuraa'aa jiraachuu jalqabe. Waaqayyo garuu jireenya kana keessaa harkisee na baase. Ayyaana dhaloota koo waggaa 17ffaa ergan kabajeen Gooftaatti dhiyaachaa dhufe. Eebila 28 fuula Waaqayyootti dhiyaadheen yaa Gooftaa laphee koo keessaa wanti gaariin natti hin dhaga'amu. Dhugumatti cubbamtuu ta'uu koo beeka. Maaloo naaf dhiisi. Mucaa koo jettee akkana fudhattu maqaa koos galmee jireenya bara baraa irratti akkanaaf barreessituun barbaadan jedheen. Akkasitti qalbii jijjiirradheen lubbuu koo Gooftaatti dabarsee kenne. Ji'a caamsaa keessa obboloonni guyyaa 15f soomaaf sagada qaban tokko isaan waliin akkan kadhadhuuf na affeeran. Anis isaanii wajjin kadhachuun murteesse. Utuun kadhannicha hin naqin dura garuu Waaqayyoon akkas jedheen kadhadhe. Maaloo sagantaa kanarratti natti dubbadhu. Saganticha irrattis Waaqayyo namoota hundumaaf sagalee ergee ana qofaa hambise. Waaqayyo adda baasee waan na dhiise natti fakkaate hin gadde. Maaloo na wajjin yoo taate mallattoo naaf kennin jedheen. Innis Ermiyaas 33:3 guutummaa isaa mul'atatti natti argisiise. Na kadhadhu ani siif nan dhagaa wanta guddaatti qortee bira ga'uu hin dandeenyes sitti nan hima kan jedhu ture. Anis dubbii kanatti yaaduuttan ka'e. Na kadhadhu wanta guddaatti qortee bira hin geenye. Kana jechuunsaa jannataaf si'ooliin ansi argisiisa naan jechuusaati jedhee yaa Waaqayyo jannata malee si'ooliin arguu hin barbaadu. Sababni isaas si'ool bakka sodaachisaaf jibbisiisaa ta'uusaa dhaga'eeran jedheen. Takka immoo itti yaadeen
Jaalala kee yoo ta'e waanuma feete na argisiisi. Garuu dursitee jireenya koo akkanaaf jijjiirtuun barbaadan jedheen. Soomaaf sagada sana yeroo xumurres gooftaa wajjin deemu hamman dadhabutti qoramsi baay'een na mudate. Garuu Waaqayyo humna naaf kenne. Sagalee isaas dhaga'uun eegale. Ji'a sana guutuus kadhataan an dabarse. Ji'a gayyaa keessa immoo namni Waaqayyo tokko mana keenya dhufe Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo biraa sagalee siif fideen dhufe. Ermiyaas 33:3 jireenya kee irratti akka raawwatamu kadhachaa turte. Waaqayyos isatti qortee bira hin geenye sana mootummaa isaa bara baraa fi si'ooliin si argisiisuuf jedha. Isaafis of qopheessi naan jedhe. Kadhachuu akkuma jalqabneenis samiin banameen arguutti ka'e. Achumaan ergamoonni lama utuu isaan gara lafaatti gadi bu'aniin arge. Isaanis akkas naan jedhan. Hojii hojjennu waan qabnuuf dhufne. Innis si fuunee deemnee jannataaf si'ooliin si argisiifne. Hamma kun raawwatamuttis asii hin deemnu naan jedhan. Anis gaariidha ani garuu jannata malee si'ooliin arguun barbaadu jedheen. Fuula isaanii irraa gammachuudhaan sakaan seeqan irraa kan hafe gaaffii koof deebi'uutu naaf hin deebisin calluma jedhan. Maal isaan qofa kanan jaalladhu hiriyaa garaa koo jajjabeessaa koo hubannaa isaatiin daangaa isa hin qabne si'a tokkotti bakka hundumaatti isa argamu gooftaa hafuura qulqulluus arguuttan ka'e. Eenyummaa isaa dubbii namaatiin ibsuun baay'ee ulfaataadha. Sagalee isaa isa jaalalaaf gara laafinaan guuteen dhaga'e. Dabalees si wajjinan jira naan jedhe. Ergamoonni sunis hamma mooraa mana barumsaatti hamma kutaa barumsaa keessatti iyyuu na hordofu turan. Namni Waaqayyoo mana keenya dhufee tures daawwannaa kanaaf akka nuuf qopheessuuf natti hime. Kan ati dhaqxus duutee waan ta'eef du'uutu sirra jira naan jedhe. Attamittan du'a anoo dargaggeettiidhaan jedheen. Innis deebisee waa'ee isaa hin dhiphatin. Wanti Waaqayyo hojjetu hundinuu sirriidha. Yoo duute iyyuu jireenyatti ni deebita. Isa boodas waa'ee jireenya bara baraaf abidda bara baraa namoota addunyaarra jiran hundumaaf dhugaa baata naan jedhe. 7 utuun mana barumsaatii galaa jiru har'a waan duutuuf qophaa'i sagalee jedhu dhaga'e. Gooftaan har'a du'uun barbaadu jedheen. Gooftaan garuu deebisee har'a waan duutuuf qophaa'i naan jedhe. Amma garuu yeroo natti dubbatu sagalee isaa ol kaasee bifa dheekkamsaatiin ture. Anis keessi koo yoo baay'ee na sodaate iyyuu ofii koo dabarsee kennuufan walii gale. Yeroo manatti galus namni Waaqayyo sun mana taa'ee na eegaa ture. Innis har'a sa'aatii 10tti gooftaa waan fudhatuuf qophoofteettaa naan jedhe. Anis hin ta'u yaa Waaqayyo du'uu hin danda'u baay'een sodaadhan jedheen. Namni kun naaf kadhatee booda garuu sodaan sun na gadhiise. Anis Waaqayyoon kadhadheen akkas jedheen. Yaa gooftaa jaalala kee raawwachuun barbaada. Ati sobuuf nama miti. Si dhabuurra yoo achitti na hambifte natti tola. Jaalala kee yoo raawwadhe garuu na deebisi. Namootattis lallabee qalbii akkan jijjiirrachiisuuf na gargaarin jedheen. Sa'aatiin 10tti yommuu dhiyaates namni Waaqayyo sun akka isaan dibata qaama koo hundumaa na dibaniif harmee koo fi obboleettii waldaatti beeknu tokko ajaje. Utuu isaan na dibaa jiranis naannoo kootti waan akka fuullee yookaan mastaawotii wayii kan fakkaatu dhagna koo hundumaa utuu haguuguu natti dhaga'ame. Maaliin akka haguugamee fi akkamitti akka haguugame ibsuun na rakkisa. Waan akka sibiilaa natti fakkaata. Kana booda na tuquuf yaalanii hin dandeenye. Kadhata kana keessas qilleensatu na hanqachaa dhufe. Dhumarrattis hafuura baafachuun dhaabe. Naannoo garaa kootii fi laphee kootiitti miira dhukkubbiitu natti dhaga'ame. Kana booda Waaqayyo waan hin jedhe yoo jiraate yaa gooftaa maaloo humna naaf kenni. Jabinas naaf ta'i. Waan tokko iyyuu danda'an jiru hin jedheen. Ija koo uumamaatiin utuu hin taane ija koo hafuuraatiin yeroon ol ilaalu samiin banameen arge. Akka duraanii 2 yookaan 10 kan ta'an utuu hin taane ergamoota miliyoonotatti lakkaa'amaniin arge. Gidduu isaaniitiis ifa aduurra si'a baay'ee guddaa kan ibsu utuu dhaabatuun arge. Gooftaan samiirraa gadi bu'aa ture. Dhagni koos du'eera. Inniif ergamoonni sun natti dhiyaachaa yeroo deeman Anjelikaa ishee duraanii akka hin taane natti beekama. Akka tasaas sagalee gooftaa isa jaalalaan guuteen dhaga'e. Mucaa koo ani Waaqayyo gooftaan kee si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. As kanan dhufeef waanan waadaa siif seene hundumaa si argisiisuufi. Ka'ii harka kee mirgaa qabee hin sodaatin kan sin jedhu ana Waaqayyo keeti sin gargaara naan jedhe. Dhagna yookaan qaama koo isa foonii lafatti ilaalaan bakka hin jiru ol ka'ee dhaabadhe. Deemsa koos yeroon jalqabu ergamootni karaa naaf qopheessu turan. Ifa humnaan balaqqeessa'u ilaaluu yeroon jalqabe nagaan argadhe. Ifichas xiyyeeffadhe yeroon ilaalu nama bareedaa, dheeraa, simboo qabeessa, ulfinaan kan miidhage, taayitaaf humna olaanaa kan qabuun arge. Ifi guddaan isa keessaa waan ba'uuf fuula isaa sirriitti ilaaluu hin dandeenye. Garuu rifeensa isaa isa akka warqee calaqqisuu fi qoma isaa irrattis hidhata warqee irraa tolfame, isa irrattis mootii moototaa, gooftaa gooftotaa barreeffama jedhu kan ofirraa qabu
C. Uffata adii inni uffatee jiruun arge. Gara miilla isaa yeroon ilaalu immoo kophee ifu kan warqee irraa tolfame uffatee ture. Harka isaa gara kootti yommuu ni diriirsu nan qabe. Gooftaa maaltu ta'aa jiran jedheen Si'oolii nan si argisiisuuf. Dabalees waaqa dhugaa ta'uu koo fi ulfina koos ni argita. Isa booda foon keetti deebitee kan barreeffame hunduu dhugaa ta'uu isaa jechuunis jireenyi bara baraaf abiddi bara baraa akka inni jiru namoota hundumaaf dhugaa baata. Kanaaf akka qophaa'an itti dubbattaatii hin sodaatin mucaa koo naan jedhe. Gooftaa jannata ilaaluun barbaadu. Garuu kanaan dura Si'ool baay'ee gadi akka ta'e waan an dhaga'eef achi dhaquun barbaadu hin jedheen. Innis deebisee mucaa koo ani yoomiyyuu si wajjin hin jira. Si'oolitti kana si geessuuf achitti si hambisuuf miti. Sababan qaba. Namoonni baay'een waa'ee Si'ool yoo beekan iyyuu kan ajaa'ibsiisu garuu Si'ooliin hin sodaatan. Qoosaa yookaan tapha isaanitti fakkaata. Qoosaa yookaan tapha isaanitti fakkaata. Warri kaan immoo waa'ee Si'ool homaa tokko iyyuu hin beekan. Warra mootummaa waaqayyootti galanirra warra biddatti namaa jirantu baay'ata. Kanaaf kana argitee akkatti dhugaa baatu kanan barbaadeef naan jechaa imimmaan dhangalaase. Achumaan maaliif boottaa gooftaa hin jedheen. Innis mucaa koo kanan ba'uuf waa'ee namoota baay'ee warra dhumaa jiraniif. Kanas immoo sin argisiisa. Isa booda warra lafarra jiraniif dhuga ba'umsa ijaaf ijaa kennita malee deebitee gara bakka sanaa hin deemtu naan jedhe. Gooftaan kana osoo natti dubbachaa jiru akkuma tasaa wanti hundumtuu sosocho'utti ka'e. Lafti raafamtee banamte. Jala isheettis boolla dukkana guddaa liqimfamee jiruun arge. Gooftaan raawwadhee achi dhaquun barbaadu hin jedheen. Innis si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin naan jedhe. Sakandii muraasa gidduutti bakka dukkanaa sanatti gadi buune. Asii gadi ilaaluu yaale. Garuu dukkana baay'ee naachisaaf sodaachisaa waan tureef boolla guddaa tokkorraa kanaaf wantoota biroo arguu hin dandeenye. Isa booda lubbuun namoota miliyoonotaa utuu isaan iyyaniin dhaga'e. Abiddicharraa kan ka'es ho'a baay'ee guddaatu natti dhaga'ame. Gooftaa kuni maali? Raawwadhee bakka sana seenuun barbaadu hin jedheen. Kun karaa gara Si'oolitti geessuudha naan jedhe. Bakki sun baay'ee sodaachisaaf suukanneessaa ta'uu isaatti dabalee iyyuu foolii jibbisiisaa garaa namaa jeequ qaba ture. Akka inni achitti nan geessineef gooftaa jabeesseen kadhadhe. Innis mucaa koo as dhuftee maalummaa isaa baruu qabda naan jedhe. Sababa isaas yeroon gaafadhe akkas naan jedhe. Biyya lafaatti yeroo deebitu ati dhugaa baatu waan argitu ta'uu waan qabuuf namoonni abiddatti namaa jiru mootummaa koo kan dhalan muraasa kana yeroo naan jedhus boo'aa ture. Karaa gara Si'oolitti geessu kana dhuma isaa bira yeroo geenyuun Si'ooliin asii gadi ilaale. Boolla baay'ee gadi fagoo abiddaan haguugametu natti mul'ate. Qabduu waraqaa yookaan baayandarii fi waraqaa haaraa qubeessaa yookaan irsaasii wajjin natti kenna. Kanan si argisiisu, kan argituuf, kan dhageessu tokkollee tun hambisiin barreessi naan jedhe. Yaa gooftaa yeroon deebi'u Si'ool dhugumaan akka jiru dhugaa nan ba'a. Amma garuu bakka kanaa na baasin jedhe. Mucaa koo yoon bakka isa dhugaarra yookaan jedhamerra geenye maaltu argisiifnaanis as keessaa na baasinaan jetta naan jedhe. Ani garuu deebiseen yaa gooftaa hin ta'u hin jedheen. Kanas arguu qabda naan jedhe. Kana booda hafuurota xuraa'oof sodaachisoo hamma garaagaraa qabaniin arge. Waan ta'e tokko harkatti baatanii asiif achi fiffiigu. Gooftaa maaliif akkas fiigu? Inni isaan harkatti baatan immoo maaliin jedheen. Mucaa koo sababni isaan akkas fiiganiif yeroon isaanii akka dhume waan baraniif. Namoota addumaan immoo ijoollee koo wallaalchisuuf yookaan dogongorsiisuuf yeroon isaan hafe waan baay'ee gabaabbateef akkas fiigu. Harka isaaniitti kan isaan baasan immoo kan isaan ittiin nama waraananidha. Tokkoon isaaniitiif maqaa namaatu kennama. Nama kanas isa harkatti baatan kanaan waraanaa gara bakka kanaatti fidu. Kaayyoon isaanii inni guddaan isa kana naan jedhe. Hafuuronni sunis fiiganii utuu isaan lafarra tamsa'aniin arge. Gooftaanis namoota fidanii bakka kanatti gatuuf lafarra tamsa'an naan jedhe. Kana yeroo naan jedhus baay'ee bu'aa ture. Anis nan boo'e. Waan asi argisiisu barbaadu arguudhaaf qophooftee naan jennaan eeyyeen jedheen. Dargaggeessi tokko hidhamee labooba abiddaatiin utuu inni dhiphamuu bakka narkutti na geesse. Lakkoofsichi yoonaaf galuu baate iyyuu bakki dargaggeessichi itti hidhame lakkoofsaaf mallattoo qaba ture. Adda gurbichaarra 666 kan jedhutu jira. Gogaan dhagna isaatis waan jabaadhaan haguugamee jira. Raammoon isa nyaatanis ta'e ibiddi isa gubu waan gogaa isaa irratti maxxanfamee jiru kana gubanii isa dhiphisu. Abiddichaan haa dhiphatu malee raawwatee hin badu ture. Dargaggeessichis yaa gooftaa namaan bakka kanaas na baase dhiifama naaf godhi jedhee iyye. Gooftaanis deebisee barfatteetta baay'ee yeroon sitti darbeera. Yeroo fayyinaa gaarii siif kenneen ture. Ati garuu itti hin fayyadamne qalbii keessa hin jijjiirran jedhee deebiseef. Ani immoo gooftaa namni kun maaliif as gale jedhee gaafachuun koo ani iyyuu akka nu badhu na taasise. Gurbichi yeroo lafarra jiraachaa ture sagalee waaqayyoo beeka ture. Ta'us garuu
dhugaatii alkooliif araada garaagaraa fayyadamuu filatee akka tasaa mana waaqayyootii ba'e. Karaa gooftaa irra deemus ni dhaabe. Waaqayyos gara fuulduraatti adaba irra ga'e kanarraa akka fagaatu deddeebi'ee of eeggachiisee ture. Gooftaanis mucaa koo dargaggeessi kun bakka kana kan inni galeef dubbii koo tuffachuu isaatiin. Eenyuyyuu kan na tuffatu yoo jiraate immoo dubbii ani dubbadheen ittiin faradama naan jedhee boo'e. Nama ana tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbii ani dubbadheetu guyyaa sadhumaatti isatti farada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:48. Boo'ichi gooftaa boo'icha keenya irraa baay'ee adda. Boo'ichi isaa garaarraa kan maddeef dhiphinaan guutee hiqqifatee boo'a. Argitee ani si'ooliin kanan uumeef bakka dhiphina dhala namaati jedhee miti naan jedhee jennaan namni maaliif as jiraata jedheen gaafadha. Innis mucaa koo si'ooliin kanan uumeef diiyaabiloosiif ergamoota isaatiif garuu cubbuu isaanii irraa qalbii jijjiirrachuu dadhabuu isaanii fi karaa isaanii isa jallaa irraa deebi'uu dadhabuu isaaniitiin dhumni namoota baay'ee as ta'e naan jedhe. Ergasii mootichi namoota bitaataa jiraniin isin abaaramoodhaan na biraa adeemaa gara abidda bara baraa seexanaaf ergamoota seexanaatiif qophaa'e dhaqaa. Maatiyos 25:41. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonnis argatan muraasa. Maatiyos 7:4. Isa jedhu dubbii sanaa kenna. Kana yeroo dubbatus baay'ee boo'aa ture. Boo'icha isaa yeroo argite lapheen koo baay'ee na dhiphatte. Mucaa koo araara koof jaalala koo isa guddaa irraa kan ka'e dhala namaatiif lubbuu koo dabarsee kennuun koo akka namni bara baraan hin duuneef gara iddoo kanaatti hin dhufneef ture. Ammas taanaan namni hundumtuu cubbuu isaatiif gaabbee qalbii jijjiirratee mootummaa waaqayyoo akka inni dhaalu fedhii kooti naan jedhe. Gooftaa wajjin jiraachuun koo balaarraa kana eeginatti dhaga'ame. Yoon itti adda ba'es asumatti maxxanee akka nafu nan yaade. Gooftaa maatii koo keessaa namni dhufe jira jedheen gaafadhe. Boo'ichaaf naasuu koo ilaalaa gara koo ilaalee mucaa koo ani si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin naan jedhe. Kutaa biraatti na geesse. Iddoo kanatti fira koo keessaa nama tokko nan arga jedhee gonkumaa iyyaane. Dubartittiin an arge sun dhiphina guddaa keessa turte. Raammoon fuula ishee nyaata. Seexanni immoo eeboodhaan ishee waraana. Yaa gooftaa maaloo na maari? Dhiifama naa godhi. Daqiiqaa tokkittiidhaaf illee iddoo kanaa na baasi jettee iyyiti. Namoonni si olitti dhiphifaman waan lafarratti hojjetaa turan hundumaa ni yaadatu. Yeroo lafarra turan gooftaatu beekanii garuu akka dubbii isaatti warri hin jiraan asitti dacha'anii dhiphifamu. Asitti warra argaa jirtu kun kana booda carraa fayyinaa tokko illee hin qaban. Warri lafarra jiran garuu ammayyuu carraa qalbii jijjiirrachuu qabu naan jedhe. Gooftaa maaliif akkoon koo bakka kana seente jedheen gaafadhe. Mucaa koo isheen bakka kana kan seenteef warra ishee gaddisiisaniif dhiifama gochuu dadhabuu isheetiin. Nama dhiifama hin gooneef immoo anis dhiifama hin qabu naan jedhe. Yaa gooftaa asa mala kee keessatti araara qabeettaaf dhiifama kan namaaf gootuudhaan jedheen. Eeyyee mucaa koo dhiifama gochuu waan sirriidha. Asitti namoonni baay'een ati argaa jirtu kun warra isaanitti balleessaniif dhiifama gochuu warra dadhabanidha. Kanaafuu biyya lafaatti yommuu deebitu dhiifama walii gochuun yeroon isaa amma akka ta'e namoota hundumaatti dubbadhu. Addumaan immoo ijoollee koo warra mana koo keessa jiran dhiifama akka isaan waliif godhaniif of eeggachiisi. Xiiqii gidduu isaanii jiru yaadaan walitti qabamuuf jibba garaa isaanii keessa akka isaan balleessanitti himi. Kana namni hin goone akka tasaa yoo du'e si'ooliin galuun isaa dirqama naan jedhe. Bakka kanaa yeroo deemnes akkoon koo labooba ibiddaatiin liqimfamtee jechaa iyyitu turte. Maqaa waaqayyoos ni arrabsiti, ni abaarti. Ishee qofa otoo hin taane hundumtuu walumaa galatti si'ool lubbuuwwan dhiphifamaniin guutuudha. Baay'een isaanii gooftaan bakka kana akka isaan baasuuf harka isaanii diriirsanii kadhatu. Garuu eenyuyyuu akka isaan gargaaruu hin dandeenye yommuu hubatan achumaan arrabsoo isaanii itti fufu. Inni garuu garaan isaa utuu gadduu otuu ba'u akkas naan jedhe. Mucaa koo dhiphina isaanii yeroon argu garaa kootti na bu'a. Garuu homaa isaan gargaaruu hin danda'u. Waan sitti himu yoo jiraate garuu warri lafarra jiraatan bakka kana akka hin dhufneef guyyaan fayyinaa yeroon qalbii jijjiirrannaas har'a akka ta'edha jedhee boo'aan achi hime. Itti dabalees namoonni biyya lafarratti beekamtii qabu turan akka isaan bakka kana jiran natti hime. Amma immoo kutaa si'ool isa biroonsi argisiisa naan jedhee dubartii labooba ibiddaatiin marfamtee jirtutti na geesse. Dhiphina guddaa keessa waan jirtuuf gooftaan araara akka isheef godhuuf iyyitee kadhate turte. Gooftaanis bakka isheen jirtutti quba qabee mucaa koo bakka sana labooba ibiddaatiin marfamtee kanatti argaa jirtu sun Saalleenaadha naan jedhe. Saallinaan kibba Ameerikaatti sirbituu beekamtuu turte. Gara isheetti dhiyaachaa yeroo deemnes dhiifama naaf godhi iddoo kanaas na baasi jettee utuu isheen iyyituun dhaga'e. Gooftaanis gara ishee ilaalee barfatteetta baay'ee yeroon sitti darbeera.
iddoon kun iddootti qalbii jijjiirratan miti isheedhaan jedhe. Achumaan gara koo laalte maaloo sin kadhadha biyya lafaatti yeroo deebitu gadhummaa iddoo kana namoota hundumaatti himi. Caalin jedhin eenyuyyuu as akka hin dhufne dubbadhu. Dabaltees namoonni sirba koo akka hin dhaggeeffanneef akka hin sirbine itti naaf himi naan jette. Biyya lafaa yookaan waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Ergaa Yohaannis 1:2-15. Kana akka siif dubbadhu maaliif barbaadde? Siin maal si fayyadan jedheen. Isheenis namoonni baay'een sirba koo dhaggeeffachuuf sirbuu jaallatu. Kana yeroo isaan godhan immoo dhiphinni koo inni siinatti dabalama. Dabalees sirba kan koos ta'e kan nama biraas dhaggeeffachuu namni jaallatu gara bakka kanaa dhufuudhaaf miilla isaa ariifachiisaa jira. Kanaafuu maaloo yeroo deebisu namni kamiyyuu gara bakka kanaa akka hin dhufneef dubbadhu. Si'ool dhugumaan jira akka jiru asis dubbadhu jettee naaf deebifte. Achumaan Diiyaabiloos fageenya irraa eeboo darbatee ishee waraane. Humnaan iyyitee yaa gooftaa namaa maaloo na gargaari jetteen. Deebiin gooftaa garuu akkuma duraanii barfatteetta kan jedhu ture. Naannoo sanas yeroo ilaalu hafuuronni hamoonni baay'een waan akka bokkaa yookaan waan akka rooba asii gadi yeroo isaan roobsan hin arge. Jalqaba roobuma sirrii natti fakkaatee ture. Garuu namoonni inni irratti roobu iyyanii baqachuudhaaf yeroo isaan yaalan argeen akka inni rooba sirrii hin taane hubadhe. Hin ta'u kun gonkumaa hin ta'u yaa gooftaa maaloo nu gargaari jedhanii iyyu. Seexannis qasa'ee isaanitti kolfaa inumaayyuu galataaf waaqeffannaa naaf fidaa kun bara hamma bara baraatti mootummaa keessan jedhee isaanitti qoosa. Laboobni abiddichaas raammoowwanis baay'achaa utuu isaan deemanii arge. Kun yeroo ta'us dhiphinni namoota hundumaa itti dabalaa adeema ture. Bakka kana bishaan wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Gooftaa maaltu ta'aa jira? Dinqiin kun maaliin jedheen? Gooftaanis kun lafarra utuu jiranii qalbii jijjiirratanii namoota hin fayyineef miindaa kennamuudhaan jedhe. Kutaa lammaffaansaa kutaa itti aanu irratti itti fufa. Dhuga ba'umsi kun soba miti, qoosaas miti, seenaas miti, asoosamas miti, abjuus miti. Si'ool dhugumaan jira. Isa kana lapheen namaayyuu beeka. Warra kana namoonni hundumaatti si'ool dhugumaan akka jiru himuun barbaada. Dhugummaa isaa jechaan ittiin siif ibsu hin qabu. Yeroon fiigaa jira. Waaqayyos mallattoo garaagaraa fayyadamee wanta ta'uuf jiru namootatti dubbata. Dubbii kana jalaa hin didin inni kun isa seexanni barbaadudha. Karaa si'ool irra deemaa jiraachuu kee of qori. Har'i guyyaa fayyinaati. Har'i guyyaatti jireenya keetti fayyisaa lubbuu kee Yesuus Kiristoosin affeertoodha. Kun salphaadha. Akkas jettee Waaqayyoon kadhadhu. Yaa gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu koo akka ati taate amma hubadheera. Jireenya kootis simachuun barbaada. Laphee koo banee akka waaqa koo fi akka gooftaa kootti si fudhadhu. Si'ool jalaa ba'es bara baraan si wajjin jiraachuun barbaadu. Jireenya koo dhuunfadhu nama kee dhugaas na godhadhu jedhee Waaqayyoon kadhadhu. Battalaatti Yesuus Kiristoosin simatutti waan baay'eetu jireenya kee keessatti raawwatama. Tokkoffaa Yesuus jireenya kee keessa seena. Qolaataayis 1:14. Lammaffaa ati mucaa Waaqayyoo taata. Wangeela Yohaannis 1:12. Sadaffaa jireenya bara bara argatta. Wangeela Yohaannis 5:24. Caalaatti hubattee Waaqayyo wajjin akka jiraattuuf yeroo hundumaa kadhannaadhaan gooftaa wajjin adeemi. Waldaa kiristaanaa dhaqee waaqeffadhu. Macaafa qulqulluus dubbifadhu. Namoota tajaajiltoota waldaa kiristaanaa ta'anis quunnamii gorsa barbaachisaa fudhadhu. Jireenya moo du'a, jannata moo si'ool, Iyyasuus moo seexana itti yaadi ammaas murteessi. Yeroon kun darbinaan gonkumaan deebitee hin argattu. Yesuus hunduma keenyaaf fannoo irratti du'e. Amma dhuga ba'umsa kana dhageesseetta. Yeroo kana of dabarsitee bara baraan si'ool keessatti gaabbaa hin hafin. Yesuus harka isaa araaraa diriirsee dhaabatee si eegaa jira. Jilba keetiin laphee guutuudhaan isa barbaade. Innis yoos gara keetti ni deebi'a. Cubbuu keessa turteef qalbii jijjiirradhu. Lammaffaa akka ittiin deebineef ayyaana Waaqayyoo yookaan humna si jabeessu kadhannaadhaan Yesuus biraa uffadhu. Cubbuu keessa turte keessaa ba'i. Cubbuus of keessaa baasi. Cubbuudhaaf sababa hin dhiyeessin. Sababni kee irraa guyyaa firdii jalaa si baasuu akka hin dandeenye hubadhu. Warra si yakkaniif dhiifama godhu. Warra yakkitees dhiifama gaafadhu. Waaqayyo cubbamaa yookaan siin ni jaallata. Cubbuu yookaan immoo hojii keessa hamaa garuu ni jibba yookaan ni ciigaa. Qulqullummaadhaan, obsaan, amantiidhaanis Waaqayyo wajjin deddeebi'i. Guyyaa tokko lamaaf qulqullummaa naasuu keessa isa jiraatan otoo hin taane yeroo hundumaa fuula Waaqayyo barbaaduudhaan soomaanis sagadaanis ta'e gara qulqullummaa isa dhugaa isa Yesuusitti amanuudhaan ayyaana Waaqayyootiinis argamuutti of guddisu. Akkas malee Waaqayyo gowwoomfamuu hin danda'u. Egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti hin fakkeeffamu. Maatiyos 7:24. Itti dabalees mul'ata Yohaannis
boqonnaa 19 lakkoofsa 9, mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 15, mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4, mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1, mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 8, mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 27, seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hamma 6tti Waaqayyo sinaa eebbisu. Prepare to meet your God. Gooftaa isa deebi'ee dhufu simachuudhaaf qophaa'aa. Dhuga ba'umsa kutaa tokkoffaa Angelikaa Zambraanooti. Weebsaayitii www.spiritletters.com. Hiikaan Damee Jorbaasaa, barreessaan Yoosef Soleeraa. Du'uuf du'aa ka'uu mucattii ergaa namoota hundumaaf. Abjuuf mul'atni kennaa hafuura qulqulluuti. Kennaa kanas namoonni ofii isaaniis ta'e namoota biroo ittiin barsiisuuf fayyadamu.